Yesus irraa maal barraa isa jedhu yookiin immoo eenyurraa barraa isa jedhu Yesus Kiristoos irraa maal barraa isa jedhu walii wajjin ilaalaa jirra. Mata dureen barumsa keenya gaanii Yesus irraa maal barraa yookiin immoo eenyurraa barraa isa jedhu Yesus irraa barraa inni ilaalaa jirra. Kan nuti keessaa ilaalaa jirru Wangeela Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 29 irra isa jiru ilaalle nan dubbisa maqaa Gooftaa Yesus Kiristoosiin akkana jedha. Waanjoo koo fudhaatii baadhaa anarraas baraa anoo garraamiidha. Kanan gad of deebises boqonnaas lubbuu keessaniif hin argattu jedha. Anarraa baraa isa jedhu anoo garraamiidha. Kanan gadi of deebises boqonnaas lubbuu keessaniif hin argattu jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Iddoo kanatti gaan anarraa baradhaa jedhe Gooftaan keenya Yesus Kiristoos eenyurraa barannaa isa jedhu Yesus Kiristoos irraa barannaa jennee torban lamaan darbee qabxii ilaalle qabna jechuudha. Egaan Gooftaa Yesus Kiristoos rool moodelii keenya isarraa barannaa. Isa duukaa buunaa nuyi immoo duukaa buutota isaati. Inni nuuf fakkeenya gaariidha. Isarraatu barachuu qabnaa jedhee yeroo jalqabaa irratti gara raajotaatti, gara ergamootaatti, gara lallabdoota wangeelaatti quban qabne isaanirraa baradhaa hin jenne anarraa baradhaa jedhee isa jedhu ilaallee turre. Gaan hundasaa keessa deebi'uu hin danda'u. Maaliif bal'aa dhagatii ta'ee fi maal irraa barannaa Yesus Kiristoos irraa isa jedhu qabxiin ni jalqabaa. Garraamummaa irraa barannaa. Garraamiidha. Anarraa baradhaa jedhee garraamummaa Yesus Kiristoos irraa barannaa isa jedhu walii wajjiniin ilaalleerraa. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa kutaa adda addaa ilaalleerraa. Qolaasaayis 3:12 irra jiru ilaalleerraa. Waan hedduu walii wajjiniin ilaalle gaan garraamummaa jechuun maal jechuu akka ta'e, maal jechuu miti immoo akka ta'e ilaalleerra. Garraamummaan garraamii ta'uun gowwaa jechuu miti isa jedhu ilaallee turre. Kiristoos garraamii ture. Kanaafitu garraamii akka gugee, abshaala akka haxxee, akka bofaa ta'aa nuun jedhee nu gorsee ragaanii. Deebi'ee immoo Fariisotarraa warra beektota macaafaa, beektota seeraarraa isaan waan isaan barsiisan dhaga'aa baradhaa garuu hojii isaanii duukaa hin bu'inaa jedhe. Kan inni na duukaa bu'aa anarraa baradhaa jedhe ofii isaati jechuudha. Har'as Kiristoos irraa maal barra yoo inni garraamummaa irraa barraa. Inni lammaffaa immoo maal irraa barraa? Gad of deebisuu waaqa ta'eetu jiru. Waaqa guutuu, nama guutuu ta'eetu jiru. Gad of deebise. Hamma bartoota isaatii miilla dhiquutti fakkeenya gaarii ta'e gad of deebise. Gooftummaa isaa, ulfina isaa dhiisee dhufee nuuf jedhee iddoon taanetti iddoo gad deebi'aatti dhalate nuuf jedhee immoo fannoo baatee kabalamee arrabsamee waa hedduu akka ta'e ilaalleerra. Kanaaf inni baay'isee gad of qabuu isaatiin Waaqayyo moolii kamalee ol isa qabe jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf Waaqayyo sagalee Waaqayyoo irraa immoo akkas jedha. Warra gad of deebisaniif ayyaanni hin baay'ata. Ayyaana isaa akka baay'isuuf deebi'ee immoo warra of qaban immoo Waaqayyo akka isaan ciiga'u ilaalleerra. Kanaaf warra gad of deebisaniif Waaqayyo ayyaana akka baay'isu ilaalleerra jechuudha. Kanaaf of tuulummaarraa of eegnee gad of deebisuu Gooftaa keenya Yesus Kiristoos irraa barannee isa duukaa bu'uun akka nurra jiru ilaalleerra. Inni gara biraan immoo torban lama har'aa kan nuti ilaalle Kiristoos Yesus irraa maal barra isa jedhu dhiifama gochuu.
dhiifama gochuu irraa barra jechuudha. Akkuma inni dhiise, akkuma an isiniif dhiise, isinis walii keessaniif dhiisaa jedha. Cubbuu walii keessanii, yakka walii keessanii, isa walitti gadditan, isa walitti qabamtan waliif dhiisaa jedhe. Kanaaf dhiifama Kiristoos Iyesuus irraa barra jechuudha. Sababisaa fannoo irra taa'ee ituutti ga'isanii, atu arrabsanii, utuu kabalanii, yaa abbaa waan godhan hin beekanii isaanii dhiisi jedhe. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kana ilaalle jechuudha. Har'ammoo yoo Waaqayyoo jedhe gaan waa'ee dhiifamaa irratti baay'ee ilaalle. Qabxii tokkittiidha kan nuyi 10 ilaalle. Bal'aadha. Sababisaa maaliif yoo jettanii irratti hin hojjenne rakkinni kiristaanota baay'ee dhiifama gochuu dadhabuudha jennee ilaalle. Kanaan kan ka'e dhiifama walii gochuu baay'ee kiristaanotatti ulfaataa akka ta'e ilaallee turre jechuudha. Kanaaf aniif isin garaa garraamummaa qabu, garaa cabaa yookiin garaa gadoof deebis, garaa dhiifamaa qabaachuun akka nurra jiraatu torbanoota 2 darbe ilaallee turre jechuudha. Har'ammoo kan nuti walii wajjiniin ilaallu gaanii yoo Waaqayyo jedhe gaanii in ilaalla Tasalonqee isa 2 3:5 isa jiru dubbiseetanii gara isa har'aatti lin'a jechuudha. Tasalonqee isa 2 ergaa Phaawulos qulqulluu gara warra Tasalonqee isa 2 akkana jedha 3:5 nan dubbisa. 3:5 akkana jedha. Maqaa Gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Gooftaan garaa keessan garaa jaalalaa Waaqayyo ittiin nama jaallatetti gara obsa Kiristoos argisiisettis haqa jeelchuu jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maal jedha? Gooftaan garaa keessan garaa jaalalaa Waaqayyo ittiin nama jaallatetti, garaa jaalalaa Waaqayyo ittiin nama jaallatetti garaa obsa Kiristoos argisiisetti haqa jeelchuu jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Har'ammoo maal irraa baranna isa jedhu yoo kana fixnee qabxii sattaanuttiin darbina obsa irraa baranna. Obsa Kiristoos Iyesuus irraa kan nuti barannu obsa jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Inni du'a mo'ee ka'e. Haleluuyaa. Inni mo'ee nu moosise. Haleluuyaa. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Iddoo kanatti gaan maal jedhaa? Baay'ee nama dhiba. Baay'ee nama dhiba. Iddoo kanatti sagaleen Waaqayyoo 2 Tasalonqee 3:5 irratti gooftaan gara keessan garaa jaalalaa Waaqayyo ittiin nama jaallatetti gara obsa Kiristoos argisiisetti haqa jeelchuu jedha. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Baay'ee namatti tola. Garaama keessan garaattiin Waaqayyo ittiin nama jaallatetti garaattiin Kiristoos haleluuyaa obsa argisiisetti gara sanatti haqa jeelchuu jedha. Garaa keenya Waaqayyo gara obsaatti haqa jeelchuu har'a maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos. Haleluuyaa. Obsa irraa barra jechuudha. Obsa irraa barra. Gooftaan garaa keessan garaa jaalala Waaqayyo ittiin nama jaallatetti garaa obsa Kiristoos argisiisetti haqa jeelchuu. Obsuu jechuun literally obsuu jechuun hiikisaa hardishiippii keessatti waan ulfaataa keessatti gidiraa keessatti rakkina keessatti dhabuu keessatti waan nama gaddisiisu keessatti waan obsa nama fixachiisu keessatti dandamatanii obsaan dhaabachuudha jechuudha. Dandamatanii darbuu danda'u jechuudha. Obsi kana nama godha jechuudha. Rakkina nama mudatu, gidiraa nama mudatu, dhabiinsa nama mudatu,
dhukkuba nama mudatu wanta nama qor wanta nama ulfaatu keessa dandamatanii dhaabbatanii darbuu jechuudha obsi. Rakkoo obsuu, dhukkuba obsuu, arrabsamuu obsuu, jibbamuu obsuu, dhiibamuu obsuu kun hundumtuu wanta obsa nama fixachiisudha. Namni namarraa goruu obsuu, namni namatti darbuu obsuu, namni yeroo namatti darbu obsa namaatu dhuma. Gidiraa hamaan gaafa namatti dhumu namni obsa fixa. Bakka obsa koo nam fixe bakka obsa koo namni yeroo baay'ee nama fixachiisa obsa. Obsi jechuun immoo fixachuutu hin ta'in isa keessatti waan nama mudate keessatti waan nama argate keessatti waan namni darbuu hin dandeenye keessatti dandamatanii cimanii darbuu jechuudha. Obsa sana Waaqayyo har'a ayyaana nu obsisiisu maqaa Gooftaa Yesuusiin dachaa nurratti dhangalaasu. Amen. Baay'ee sinni bara ari'atamaa keessa baay'ee ijoollee taane bara ari'atamaa keessa darbine. Namooti waa'ee obsaa kana bara sana maal jedhu? Obsaan kadhatinaa, obsanaa kennettanii kadhatinaa. Obsi kan isinii kennamu gidiraa wajjiniini. Gidiraa keessa darbuudha wajjin paakeejiin isaa tokko keessa jira. Obsa na barsiisi jettanii kadhatinaa. Obsanaa kennu, obsa na barsiisettanii hin kadhatinaa jedhu. Sababi isaa paakeejii rakkoon keessa jira, gidiraan keessa jira, ari'atamni keessa jira, harkaa dhabuun jira, dhukkubsachuun jira, jibbamuun jira. Sana hunduma paakeejicha keessa jira jechuudha obsi. Qobaatti isee sana baasamee waan fudhatamu miti jechuudha. Kanaaf obsi gaanii dhaabbachuu nama gaafataa, dandamachuu nama gaafataa, garaa bal'achuu nama gaafata, gateettii bal'achuu nama gaafata. Kanaaf Kiristoos Yesuus irraa maal barra yoonne obsa irraa barra jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Egaan Qolaasaayis 3:12 yoo dubbistan 12-13 yoo dubbistanii Qolaasaayis 3:12-13 akkana jedha. Isin warra fo'aman, warra Waaqayyoof qullaa'an, warra jaallatamanis erga taatanii. Isin warra fo'aman, warra Waaqayyoof qullaa'an, warra jaallatamanis erga taatanii araara garaa keessaa dhufe gaarummaa gad of deebisuu garraamummaa obsas akka uffadhaati keessa jiraadhaa. Xiksii kana hunda isaatiif hin fayyadamaa jira waan isin dhibu. Qabxii isa duraatii jalqabe. Amma immoo maal jedhaa? Obsas akka uffadhaati keessa jiraadhaa. Waaqayyo ulfina fudhatu. Haala sin mudate keessatti, rakkoo sin mudate keessatti, obsa akka uffadhaati keessa jiraadhaa. Keessaa baqadhaan jira. Waan isin mudate keessatti ofirraa baasaati lafa kaati keessaa baqadhaan jira. Obsa akka uffataatti uffadhaa. Yeroo darbe isiniin jedheera. Mana keessa yeroo teenyu uffata uffannaa, ala yeroo baanu uffata uffannaa, yeroo ciisnu uffata uffanna. Uffatuma ala jireenyi keenya ta'een beeku. Biyya bulluqa akkamii yoo dhaqxan illee waan bulluqa sanaaf mijatutu uffatama malee, uffata haphiitu uffatama malee namni qullaan deemu. Qullaa akka dhalateetti hin deemu. Kanaafitu gaan obsa akka uffataatti uffadhaati keessa jiraadhaa jira. Tarii haala adda addaatiin wanta obsa nu fudhachiisu nu mudachuu danda'a ta'a. Gaa'ila keenya keessatti, mana keenya keessatti, jireenya namootaa wajjin jiraannu keessatti,
jireenya namoota wajjin tajaajilu keessatti nama wajjin jiraanna gatii ta'eef namni nutti bu'uu danda'a, namni nutti darbuu danda'a, namni nu aarsuu danda'a, namni obsa nu fixachiisuu danda'a. Sana keessatti baasaatii baqadhaan jenne uffadhaatii keessa jiraadha. Waan obsa sin fixachiisutu isin mudate yoo ta'es akka uffataatti obsa sana uffadhaatii keessa jiraadhaa jedha. Malee baasaa baqadhaan jedha. Ba'aa baqadhaan jedha. Gaa'ila keenya keessatti tarii waan obsa nu fixachiisu baay'een namooti baay'een obsa fixataniitu gaa'ila isaanii diiganii sokko. Gaa'ila isaanii ijoollee isaanii bittimsanii tarii dhuguma faraduuf miti. Wanti isaan mudate obsa waan isaan fixachiise ta'uu danda'a. Garuu sagalee Waaqayyoo ofittiitii baasaatii baqadhaa deemaan jedha. Uffadhaatii akka uffataatti keessa jiraadhaa jedha. Mee ittuman dhufa iddoo kanatti gaan Ibroota 12 tokko amma lamaatti Ibroota 12. Ibroota irraan dubbisa. Ibroota 12 tokko amma lamaatti akkana jedha. Maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Egaa nuyi dhuga baatota akka duumessaa lafa uffisan naannoo keenya qabna. Egaa nuyi dhuga baatota akka duumessaa lafa uffisan naannoo keenya qabna. Kanaafis kottaa wanta ba'aa nutti ta'u hundumaa cubbuu isa nutti qabatus ofirraa fuunee dorgommii isa nu dura jiru obsaan dandeenyee hin fiignaa jedha. Obsaan dandeenyee hin fiignaa. Obsi danda'uu gaafata. In ulfaataa. Nama aarsaa. Nama gaddisiisa. Garuu man obsaan dandeenyee jedha iddoo kanatti barreessaan kitaaba kanaa akkana jedha. Barreessaan ergaa kanaa akkana jedha. Obsaan dandeenyee isa nutti ulfaatudha. Isa nutti ulfaatu. Ba'aa nutti wanta ba'aa nutti ta'e hundumaadha. Wanta ba'aa nutti ta'e kam tokko lama sadiin jedha. Hundumaa. Obsaan dandeenyee hin fiignaa. Fiigicha kiristiyaanummaa keessatti wanti obsa nama fixachiisu. Wanti gooftaarraa nama deebisuu barbaadu waa hedduutu jira. Maalan kee kan warra kaaniitti addaa gidiraan erguma amantee kaatee sitti addan baane. Kanaafoo ganii akka haadha manaayyoo ganii du'i. Ganii maaltu siif ta'e? Qabeenya kennaaf, ijoollee kennaaf, fayyaa kennaaf gani. Ennaan dubartii keessaa akkasii gowwaati. Akkuma kana warri namooti jedhan jiru. Maaltu sii ta'e? Egaa eenxee sana taate wanti sii ta'e hin jiru. Qabeenya kennaaf, fayyaa kennaaf sanan dhabdu. Kun gidiraadha. Sana hundumaa obsaan dandeenyee fiigicha keenya hin fiignaa jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sababiinsaa fiigicharra jirra. Saba Waaqayyoo kiristiyaanotaa deemsa karaa Tsiyoonirra jirra. Karaa kanarratti immoo Kiristoos Yesuus bashannantanii deemtu nuun hin jenne. Bashannantanii siririxanii deemtu nuun hin jenne. Siririqaa darmee koo jecha isaan jaallatan akkamitarra akka yaadadhe hin beeku. Waaqayyo magalatu jecha kana jaallatu. Siririqanii baqa bashannananii karaarra deeman miti. Karaa dhiphoo gidiraadhaan irra deemamudha. Karaan kiristiyaanummaa obsa guddaa kan gaafatu. Achiin namni dhufa
أتشين ريان الدفا أتشين فرين دفا أسين سيطان الدفا مالتو سيتا إيه ماني كان كي أدى بقى تيرون دما قرمان جراتا سانا كنا جتشو دندا يرو سانغان مال جدا أوبسان دنديني فيكي تشكينيا هفيقنو جدا بريسان كن واقعيون واقرقاف آمين ماليف سببينسا هم بيا لفا كيسا جرتنت قدرات اسم الرجل جاء مالي بشننا جراتنو من جنك كريستوس أكسنو من جنك جبادا أنيس بيا لفا مؤيرا قدرا مؤيرا هاليلويا قدرا أوبسي مؤني أوبسي أكملت أوبسي يوجني باي نما قدسيس كرجة جلاتي مويو إلى الليو أما أسديت تنجئ إبروتا كودا لما توكو أما لما تنجئ لما رامو كنا جدا توكو دوان دبسي يسوس إس أمانتي كينيا جل كبيفيت عن باسو سنتي إجهم بوك فنو إني قمت شوفوا لسادرو دورا جرو سناف جئ فنو رتي دؤوساتيف يلو إسرقه همات أتوه اللكائن أبسان فنو رتي دؤو هندن دئجر هاليلويا كلان واقعيون أفتو آمين أبسان فنو رتي دؤو هندن دئجر كنيسين ديبو بوفتاني يسوس كريستوس سياسة دي غافتي وأي سياسة دي كانت إنجد للبانتوكو والدات إلا اللباتورينا أولوس إنتو كوباتوري غارو هن غافتي سياسة دي غافتي نوكو بيسون أكتي أدبو غافتي سياسة دنو غوفتان ديبي إلا نيف إنفايتان جنين أيانيكو سيغا أجدي أيانا إسانا مدن ديسس إسانا ما أبسيسيس هاليلويا نوكو بكيست قدرا كيست أبو كيست أرياتمو كيست هاليلويا آمين إسانا مدن ديسس أبسسانا مكاباتيسو أيانا واقعيو أياني كوسيغاي غوفتاني يسوس كريستوس جيت سمانيت طوفون كن نرها درب هنغافتي أبان چالو مجالا جدي بؤا كيسانيف جدي كلان واقعيو أفتو آمين كنافا كسيرام فنو رتيو يسوس إسا أمانتي كينيا جل قبيفيت عن باسو سنتي إجن بك فنو إني قمتشو فولسا درجرو سناف جئ فنورت دؤوساتيف يلو إسرقئ همات أتو اللكائن إلانا نوف جئ يلو فتي أرياتمي تفتمي كبلمي الربسمي سنة هندما قمتشو فولسا درجرو إلالي أوبسي جدا أوبسان فنورت دؤو هندن دئجا كلن واقعيو أفتو هم دؤات أوبسيتشو هم دؤات واقعيو هرأيانا كان نتقون فمك يسوس كريستوسي آمين وانمت إنو فنطر نقول أبقى أوبسان كم وانمت إنو سي هم دؤات أوبسيني وانمت إنو سي تدونو قد إيسيس وانمت إنو سي نقنقم سيسا وكبمت إنو سي نقنقم سيسا بقى كان هندما هم دعاتين أبسي جرى يسوس كريستوس ورسدوب الربسان قالوا ما جاء أبسي أكهولا كلامو ديمو قالوا ما جاء هين أبسي كوفتاتا إيتو جرو ورسا كبلن هين أبسي ورقوم فوق راتي متاساتي كاان هين أبسي ورفنسان هين أبسي ورهات أفتو إني إبونان هات أفتو تكنني هين أبسي وركبلني مي أتي راجينو دبتو مي جاني تجئسني هين أبسي مان إلى عليك ما تشوفوا لساد رجل سبواك أيو قدران بي يلفاكون إن دربا كما تشوفوا داتو فول دراكين يجرى هاليلويا كما تشوفوا برابراتو فول دراكين يجرى إني هرانو يقدنو كيروفيتي إني هرانو نو أرسو كان يروفيتي
Inni har'a obsa nu fixachiise kan yeroo fiiti maataantoo sekra adiina magaaya doonamas kan yeroo fiiti dhukkubi kan yeroo fiiti harkaa dhabuun kan yeroo fiiti jibbamuun kan yeroo fiiti gammachuu guddaatu fuuldura keenyatti qophaa'ee jira. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Kanaafuu obsaan dandeenyee hafiinnu. Haleluuyaa. Iddoo keenyatu gadi hin dhiisin obsaan dandeenyee fiigicha fuuldura keenya jiru hafiignu. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Sababiinsaa hin darbanni kun hin darba. Wal guuree darba gaaf tokko. Haleluuyaa. Bara baraan akka san arginetti darba baqa. Bara baraan akka san arginetti nu biraa hafa. Haleluuyaa. Amen. Gammachuu keenyatti ceenanu. Haleluuyaa. Kiristoos Iyesuus gammachuu fuula isaa dura jiru ilaalee gidiraa sarragee hamma du'aatti fannifamuutti hin obsee jira. Har'a maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin waanuma xinnoo obsuu kan dadhabne, waanuma xinnoo baachuu kan dadhabne har'a maqaa Gooftaa Yesuusiin ayyaanni kun dachaa nurratti dhufu maqaa Yesuusiin. Amen. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Obsaan hafiignu. Fiigichi obsa gaafata. Fiigichi kiristaanummaa obsa gaafata. Fiigicha kiristaanummaa miti. Iseedhumti biyya lafaarraa badhaasa argachuuf jedhanii fiigan. Badhaasa baalarraa tolfame jedheetu yeroonni salphisee nutti himu Phaawulos tokkoffaa Qorontos keessa yeroo darbe walii wajjin ilaallee turre. Isa baalarraa tolfame isa goggogee badu isaaf fiigu jedha. Badhaasa kanaaf fiigu. Warqee meetii maal yoo jettan asumatti hafa. Badhaasa kanaaf fiigu. Maan obsa guddaa isaan gaafata. Nyaatarraa of qusatanii dhama'anii fiigicha guddaa fiiganii dhamaasuu guddaa dhama'anii obsa guddaa gaafataniyyuu. Kan kiristaanummaa deemsi karaa Tsiyoon. Haleluuyaa. Deemsi karaa jireenya bara baraa obsa guddaa gaafata. Guyyaa guyyaatti obsa guddaa gaafata. Sababi isaa gammachuu madaallii hin qabne. Haleluuyaa. Gammachuu bara baraa tunu fuuldura jira. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gammachuun biyya lafaa ammuma burreedha. Ammuma gammadanii daqiiqaa muraasa booddee immoo waanuma isin aarsu argitu. Waan isin dallansiisu argitu. Ammuma gammadeetuun jedhan gammadanii dhumatuma immoo xinnoo see keessan turin waan haalli biraa tokko immoo dhufe wanti isa balleessu nu keessaa immoo mudata. Sun garuu gammachuu bara baraa. Haleluuyaa. Jaaladoo seekraama janamas. Gammachuu bara baraa. Haleluuyaa. Eenyu nu duraa fudhachuu kan hin dandeenye. Gaddi argee nu duraa fudhachuu kan hin dandeenye. Ari'atamni argee nu duraa fudhachuu kan hin dandeenye. Haleluuyaa. Kiristoos Iyesuus gammachuu fuuldura isaa jiru ilaalee hamma du'aatti obse jedha. Dhukkubi achitti nu argatee gammachuu keenya sarbuu hin danda'u hin jiru achi. Dhukkubsachuun hin jiru achi. Harkaa dhabuun hin jiru achi. Dallanuun hin jiru achi. Haleluuyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf deemsi kiristaanummaa, fiigichi kiristaanummaa obsa guddaa gaafata. Obsa akkamii? Yeroo hundumaa akka uffataatti uffatanii keessa jiraachuu. Uffatanii keessa jiraannaan qorri naman argatu. Uffata qorra dhowwu yoo uffanne qorri nun argatu gatii ta'eefi akkuma san wanta laan nutti dhufu. Wanti nu aarsuudhaaf nutti dhufu. Wanti iddoo nu gadhiisisuudhaaf nutti dhufu. Wanti kiristaanummaa keenya qoruudhaaf nutti dhufu nu argachuu hin danda'u. Obsa uffannee dhaabannee irra taanaan. Haleluuyaa. Gunkummiin nun argatu. Gunkummiin nun argatu. Baay'ee lafa kan nutti dheeressu. Obsa dhabnee gungumuu keenyaani wanta keenya nutti dheeressa. Gidiraa keenya nutti dheeressa. Sababii isaa eessarraa barra yoo jettan saba Israa'el. Sabni Israa'el gungumaa tuma mannaa waaqarraa nyaata takkaa nyaata hin beekne nyaata minyaa'aa nyaatu gunguma foonedhe. Utuun soqin, utuun aramin, utuun xaarin gadarca'eedhuma gadi ba'anii ma funaannatu.
وانا ما قوي تشافونا ندايدين واقعي يسانغرو ولترو بري مني نمني ولو ما ترو بري مني واي بري في يدينا نجنيرا نونس إسرائيل دوامني كروني ولترو وتما كان وقامك أكمنو هنجرو بونيا نونغو بونيا جاتو سكرا أدينا مايا مكايسوسين أفركون هاج أبو مكايسوسين آمين أبو مكايسوس نورا هاج أبو مكاغوفتا يسوسين آمين تتوبسنو دوا بكا إيسي بكا إنسا سابا وركان غانا مغافا كان راما إيه مالي وانو مهراسا سابت داي وري باي سابانيسي هم بوفني وريت إنو سابانيس اتني راني جا ساقلي واقعي كناف وانو مهراو سنو دواجر أتوك أمنو أتوا وقاهر أنو قوك أمنو وقالا مهر أنو قوك أمنو وربونيو والروب سلامني أسمان إرقاد ألا أقوماني سنين جر أماك أغوف تا يسوسين واك أيو كان نوراها جبسوار أماك أغوف تا يسوسين آمين هاليلويا هاليلويا نمباينا ملتي تأيتو تما جرو تما سكنا نياتين فتن إسا بقى سكنا إسا غناتي بو إسا بوديتي بو إسا كان يا واك أيو نياتيستي نت مرسيسو كيتيف غلطة كي أتوجني باينة تطلع تري أمسي أنا عملك كسيكة ميرا والدام مكانيس كستين على تجود إماتين كم يواتش مجرو أنا باينة تطلع باين جالتا بيتل مكانيس بيتل دم بدولو باينة تطلع نياتا دورا إنك أتما نياتا دورا إنجلتي فما وانا ما ديتو ترندين كنا ما هفير انجرو باي انجرو باي دربي يو أرجيتم مالي انجرو إن قدن فرقين يتوكو دبسود أكيد وكوبانياس جرون دبسود أكيد لك أني نو ياتي نياني إسابودي نياني غافرا ونو نوغلتي فتن سدردري قبطني جر nagaan nyaatanii xumuruunu tuun fe'amin utuu nu dhamin nyaatanii raachuunu galata barbaada saganaa waggaa lama kuusnee qabnu waggaa tokko ji'a tokko ji'a lama ji'a sadii ji'a shanii qabnu isa boonyanu sa nyaanneef hin illee galateeffachuutu nurra jiraata waaqayyo afuura kanaan nu haguutu kanatu obsanu dhowwa bakka obsan qabnu kana bakka boqonnaan qabnu bakka obsan qabnu injiruun immoo injiruu dhala waan isin injiruu dhala maaliif akka kana na dubbachiisu ani beeku garuu waaqayyo dhuguman isiniin jedha waaqayyo obsa akka uffataatti warra uffatanii jiraatan waaqayyo nu haa taasisu Ibroota kudhan soddomii ja'arraa akkana jedha nan dubbisa soddomii ja'arraa jaalala waaqayyoo gootanii isa waaqayyo abdachiise argachuudhaaf obsaan danda'uun isin hin barbaachisaa jedha baay'ee namatti tola jaalala waaqayyoo gootanii isa waaqayyo abdachiise argachuudhaaf obsaan danda'uun isin hin barbaachisaa jedha obsaan danda'u isa waaqayyo abdachiise bira ga'anii dhaaluudhaaf obsaan danda'u nama gaafata isa waaqayyo abdachiise argachuudhaaf bira ga'anii hammachuudhaaf qabachuudhaaf obsaan danda'u barbaachisaa waaqayyo nu haa gargaaru baay'een isaanii bara ari'atamaa kan nama dhibu baay'een isaanii bara ari'atamaa reebamuu baqatanii Kiristoosiin fiigicha isaanii dhaabanii isa abdachiisaman sana bira ga'uu hin dandeenye baay'een gananii reebamuu yerootiif jedhanii ari'atamuu yerootiif jedhanii jibbamuu yerootiif jedhanii Kiristoos kanarraa dudda galaniiru garuu iddoo kanatti sagalee waaqayyo isa waaqayyo abdachiise argachuudhaaf obsaan danda'uun isin barbaachisa jedha obsaan danda'u
gidiraa obsaan danda'u ari'atamuu obsaan danda'u hin barbaachisaa jedha. Luqaas 21:19 irraa immoo akkana jedha. Luqaas 21:19 irraa akkana jedha. Nan dubbisaa. Egaa rakkina obsuu keessaniin jireenya keessan isa dhugaa hin argattu jedhee isaaniif deebisee. Egaa rakkina obsuu keessaniin jireenya keessan isa dhugaa hin argattu jedha. Akkam namatti tolaa. Yoo gararraasaa wal qabatee jira yoo dubbifattanii Kiristoosiif jedhanii jibbamuu ari'atamuun akka jiru in dubbata. Kanaafitu iddoo kanatti egaa rakkina obsuu keessaniin jireenya keessan isa dhugaa hin argattu jedha. Jireenya isa dhugaati. Jireenya isa sossobbaa hin qabne. Jireenya keessan isa dhugaa hin argattu. Maaliin? Rakkina obsuu keessaniin. Gidiraa obsuu keessaniin jireenya isa dhugaa hin argattu jedha. Baay'een Kiristoosiin gananiiru. Bara ari'atamaa keessa sodaadhaan bakka hidhamuu sodaachuudhaan hawaasa keessaa hin ba'u gatii ta'eef ibiddatti hin kenninaa, hin awwaalinaa, sanan godhinaa, bakka qajeelfamee yeroochaa koominizimii, sooshaalizimii, ayidooloojii sana ture gatii ta'eef. Sana baqa namni bakka kaan immoo hawaasa keessaa ba'uu manna bakka of dhossee. Kiristoos immoo nama duratti kan na dhossee ani immoo abbaa koo duratti kan natti qaanee abbaa koo duratti itti qaanaa'e. Kanaaf obsaan dandeenye yoo fiinne egaa rakkina obsuu keessaniin jireenya keessan isa dhugaa hin argattu jedha. Waaqayyo har'aa ayyaana kana nutti guutu maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Jaalala Waaqayyoo gochaa, yaada Waaqayyoo gochaa obsaan danda'uudhaan akka uffataatti obsa uffachuudhaan deemsa kiristaanummaa keenya deemuutu nurra jiraata. Eenyurraa barraa? Kiristoos Iyyasuus isa fakkeenya nu ta'e, isa anarraa baradhaa jedhe isarraa barra jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Egaan obsa yoo fudhanne egaa haala hundumaa keessa gala waan isin kiristaanummaa duwwaa fiigicha kiristaanummaa ari'atama keessa duwwaatti miti kan nu fayyadu. Obsi walii keenya dandeenya akka walii wajjin jiraannu nu godha. Abbaan manaa haadha manaa, haati manaa abbaa manaa, warri ijoolleen warra wal danda'anii akka walii wajjin jiraatan nama godha jechuudha obsi. Obsiin jiru taanaan manni goolii ta'a jechuudha. Namni wal bira jiraachuu hin danda'u ta'a. Hin danda'amu. Akkas jedhanii harmee tokko waggaa 50ffaa isaanii anniversarii isaanii kabajatuudhaan isa booddee akkamumatti gaa'ela kana keessa akkasittiin amma kana turtan jennaan rakkoon tokko hin jiru jedhan jaarsi. Uummatni tokko rakkoon hin jiru jedhan. Jaartii gaafatan jedhan gaafan tarfii'u jaartii godhanii yaa mucaa koo isa kaan dhossinee isa kaan obsinee jiraannee jedhanidhan. Isa kaan dhossinee isa kaan obsinee jaarsi homaa tokko rakkoon qabnu jedhanidhan. Jaartiin garuu isa kaan obsinee isa kaan dhoksinee jiraanneedhan. Obsa gaafata bakka. Abbaan manaa inaaraa haati manaa inaarti. Aarii sana maaltu qabbanees obsa.
obsatu qabbaneessa jechuudha. Waliif obsuudhaan, walii danda'uudhaan, waliif danda'uudhaan. Obsi akka waliif dandeenyu nu godha jechuudha. Manni akka hin diigamne godha jechuudha. Gaa'illi nama baay'ee egaa obsi kun achi keessatti baay'ee barbaachisaa amma gara gaa'ilaatti na bubbutaa jira. Yeroo baay'ee kanas hin tajaajila gatii ta'eefi dhuguma gaa'illi nama baay'ee rakkina keessa kan inni galu obsa dhabuurraa kan ka'edha. Ati manaan obsitu abbaan manaan obsu. Yoo inni aaree iseen obsuun beektu. Yoo iseen aartee inni obsuun beeku. Ibiddaaf cidii walitti ta'u. Yeroo tokko aaru tokko obsuu danda'utu irra jiraata. Caal jechuu. Caal jedhee obsuutu irra jiraata. Yeroo isheen aartu inni obsu. Yeroo inni aaru iseen obsu. Ta'uu baannaan baay'ee rakkisaadha. See tokko takkasnaan jette gaaf tokko leenjii laanne ayii jette bakka. Ayii. Utuun kana dursee bara dheeraa ta'ee gaa'ila koo inni kun ture jette. Gaa'ila koo inni kun ture. Aarii daqiiqaa muraasaatiif waan baay'ee bal'eessina. Obsuu dadhabne. Aariin yeroo xinnoo see fudhannu daqiiqaa muraasa booddee nurraa caama. Hin caama akka bokkaayan dorroobee caamu hin caama namarraa. Maaliin obsuudhaan. Iddoo sanaa zoorrechuudhaan. Deemuudhaan yookiin kadhachuudhaan. Kanaan manni nama baay'ee goolii waliif obsuu dadhabuudhaan. Ijoolleedhaaf obsuu dadhabuudhaan. Ijoolleen akka manaa ba'an ta'a manni baay'een ijoollee isaanii dhabaniiru. Obsuu fi dadhabuudhaan. Obsaan baachuu dadhabuudhaan. Waaqayyo hubannaa nuuf alaatu. Gama hundumaa lixa jechuudha obsi. Gama hundumaa lixa jechuudha. Har'a yoo dhabne dhaba har'aatiif jennee iddoo keenya gadi hin dhiisu. Bor arganna. Isee har'a dhabne obsinee bor hin arganna. Har'a yoo dhukkubne dhukkuba har'aatiif iddoo keenya gadi hin dhiisnu. Waaqayyo bor nu fayyisa. Hin fayyina. Dhukkuba keenya obsuu danda'u nurra jiraata. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu. Waan baay'eedha bakka. Deemsa kiristaanummaa keessatti, deemsa waliin deemuu keessatti, deemsa waliin tajaajiluu keessatti, deemsa gaa'ilaa abbaan manaa fi haadha manaa obsa isaan gaafata. Obsa nu gaafata jechuudha. Obsa akka uffataa uffachuu. Baay'ee nama dhiba. Baay'ee nama dhiba. Warri durii waan baay'ee danda'u bakka. Dhalooti ammaa waan xinnoo mannu ga'a. Numayyumma wayya dhaloota amma nu booddee jiran irra immoo warra durii jedhamne irra amma nuyi dhalooti amma ammoo waanuma xinnoo seen danda'u funyaan irra jira bakka. Waaqayyo nu haa gargaaru. Maal takkas na godhee akka amma dheengadda diraamaa tokko ilaalla turre dhimma gaa'ilaati waldaatti. Hinuma gooltii abbaa manaan gooltii ijoolleen gooltii maal jetti yeroo isaan mana gadhiisanii sokkan immoo maaluman ta'e abbaa manaa koo dadhabe ijoollee koo dadhabe ta'e ofitti deemti ilaala. Obsa xinnoo dhabuudhaan Waaqayyo hubannaa nuuf alaatu obboloota koo. Waaqayyo hubannaa nuuf alaatu. Eeyyee waan hin danda'amne godhaa nuun hin jedhu sagalee Waaqayyo. Ayyaana isaatiin nu dandeessisa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Eeyyee. Kanaaf namoota wajjin jiraachuun obsa gaafata. Lafa hojiiti. Namooti baay'een warra wajjin hojjetanii wajjin akka wal goolanii alaafii wajjin itti gaafatamaa wajjin siraa baaldarabaa wajjin bakka waliin danda'an. Kan nuti wal dandeenye walii wajjin hojjechuu dandeenye obsa yoo qabaanneedha. Obsuudha. Yeroo tokko akkas ta'e dubbadheera ta'een beeku garuu wanta kana baay'een obsa fixadhe bakka obsa fixee hojii Waaqayyootiif hojii mootummaan hojjedhan ture waamichas qabaa. Waldaan keenya immoo tajaajila dubartii sadhu yeroo sanaaf hubannoo sana biran geenye turanii achii bakka maal jedheetan
tuman jedhu egaan maaltu na dhibe yaa Waaqayyo laanuuf kenneera akka barbaadde godheen mucaasa sadaffaa da'ee silaa hojiitti hin deebi'u jedheen ture waraqata gashee achumaaniin yeroo guutuu kennee baay'inaa jedheen ture rakkina godhatee xinnoo anaafutuun ta'in tajaajila dubartiisa jedhu malee qabbanee waamicha seebeennaa ayyaana seebeennaa kan seera koon qabu maaloo jedhan achumaan rakkina godhatee maal jennaan an itti dhiiseen mana barumsaatti deebi'een hojii kootti fufee tajaajilan waldaa keessaa qabus inuman itti fufee isa booddee raajiin tokko fagoorraa dhufee anamma yeroo sana fixadheera bakka raajiin tokko fagoorraa dhufee nan beeku abaluu raajiidhaa jedhanigaa achi isa booddee isa tokkoon mana keenya dhufnaa mee wal nu barsiisennaanii maanni raajii dubbisachuu barbaadee naan jedhanii natti qosan ay wal nu barsiisin jedheen ishedhee innanne ganama isaa dhanne ingidaa wajjin fuulduruma teenye waldaa isa booddee gaafa dhannu anin beeku gaafan galateeffadhee ol jedhu namuma ta'e tokko na bukkee taa'ee jira namuma na bukkee taa'ee gaafan ol jedhu obboleettii Waaqayyo sitti na ergina nanneechi amma hojiin kee barsiistuudha ijoolleen si duratti arganaan jedhan nannee garuu ati nyaatiin kee kana miti mana kooti nyaatiin kee mana koo keessaa kana sana waan baay'ee darbee san dhufe hundumaa dubbataniitu eegaa kanatu immoo si eega kana iddoo akkasii lafa akkasii kana jedhanii waanuma naqa keessa jiru waan baay'ee dubbataniitu egaan obboleettii naan jedhan xumurarratti kun kan inni ta'u yoo obsiteedha naan jedhan anfiteera yeroo kun kan inni ta'u yoo obsiteedha dhan ingidaan na ilaalee natti kolfe dhageessee naan jedhe anfiteera bakka nagaa maaloon jedhe yeroo sana waggaa meeqan taa'e waan isin dhuguman isiniin jedha waggaa meeqan hojii mootummaa hojjedhe isa booddeen gara hojii Waaqayyootti dhufe sun hundumtuu kan inni ta'u yoo obsiteedha naan jedha saba Waaqayyoo yoo obsine kakuu keenyatti baana haleluuyaa yoo obsinetu kakuu keenya haammanna yoo obsine isa lafa Waaqayyo nuun jedhe geenya yoo obsinetu jireenya isa Waaqayyo nuun jedhe haleluuyaa jireenya isa dhugaa kana arganna galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u kunoo akkas jedha iddoo kanatti gooftaa keenya Yesuus Kiristoosti kan dubbate eegaa rakkina obsuu keessaniin jireenya keessan isa dhugaa hin argattu jedha yoo obsine kakuu keenya haammanna yoo obsine inni Waaqayyo kakuu nuuf gale bira geenya ta'uu baannaan wal bira darbina jechuudha Waaqayyo har'a ayyaana isaa nutti haguuf maqaa gooftaa Yesuusiin namni obsa fixannee jirra yoo ta'e har'a misraachoo sagaleen kakuu sagaleen dhugaa dubbii Waaqayyoo nu dhufeera har'a haleluuyaa namni obsa keenya fixannee jirra yoo ta'e har'a obsi nuun jechaa jira haleluuyaa obsaan fiigicha kee itti fufii obsa akka uffataatti uffadhu nuun jechaa jira iddoo kee gadi hin dhiisinii nuun jechaa jira galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u kanaaf yeroo baay'ee gaanii obsa dhabuudhaan dhugaan isiniin jedha waan baay'ee dhabneerra obsa dhabuu keenyarraa kan ka'e iddoo keenya gadhiisneerra obsa dhabuurraa kan ka'e murtoon taane murteessineerra ta'a obsa dhabuurraa kan ka'e murtoo ulfina Waaqayyoof hin taanellee murteessineerra ta'a har'a garuu Waaqayyo maqaa gooftaa Yesuusiin qalbii hubataa nuuf laatu yoo obsine namoota wajjin nagaatti jiraanna namaaf obsina nama wajjin jiraanna gatii ta'eef maaliif ana isa obboleessa isaa isa bira jiru inni jaallanne ana san argine ija fooniitiin Waaqayyoo hin argine jaallachuu hin danda'u walii keenyaaf nu kenne Waaqayyo buleessa keenyaan obsinaa buleettii keenyaa hin obsinaa waliif hin obsinaa abbaan manaa haadha manaadhaaf haati manaa abbaa manaadhaaf ijoolleen warri ijoolleedhaaf hin obsinaa obsa qabnaa lafa hojiitti obsa qabnaa guddina kan dhabne meeqan keenya jira obsa dhabuurraa kan ka'e
guddina bira geenye obsa dhabuurraa kan ka'e masraa beetii jijjiirree waajjira jijjiirree hojii jijjiirree sadarkaan guddina keenyaallee kan achitti nu jalaa hafe meeqan keenyatu jira. Har'a Waaqayyo obsaan nu haa guutu. Yoo obsine hubannaadhaan waan goonu goona. Obsa yoo qabaanne hin hubanna. Obsan qabnu taanaan hubannaas hin qabnu. Hin jejjerraa, hin ariifannaa, murtootti ariifannaa, waan nu balleessutti ariifannaa, Waaqayyoon gaddisiisutti illee hin ariifanna. Obsa yoo qabaanne garuu hubannaadhaan waan goonu goona. Kanaaf obsa gaafa qabaannu waa balleessuurra wanta nuyi balleessinu, wanta nuyi tolchinutu, wanta nuyi misoomsinutu irra caalaa kiiloo kaasa jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Obsa dhabuurraa kan ka'e, obsa daqiiqaa tokkoo dhabuurraa kan ka'e, konkolaataa walitti buusuudhaan lubbuu nama meeqaatu darbee jira. Qaama nama meeqaatu hir'atee jira. Obsa daqiiqaa tokko obsuu, shufeeriin obsuu dadhabe, waliif obsuu dadhabanii, wal darbuu wal dorgomuudhaaf jedhanii lubbuu nama meeqaatu darbe. Waaqayyo obsa nuuf laatu qixa hundumaa keessatti jireenya keenya kan nuuf eegu Waaqayyo obsaan nu haa guutu. Amen. Hallelujah. Amen. Yoo obsine waan baay'eetti buufanna. Waan baay'eetti buufanna. Homtuu nutti hin hir'atu. Yoo obsan qabnu ta'e garuu waan baay'ee balleessina obboloota koo. Waan baay'ee balleessina. Obsa xinnoo dhabuurraa kan ka'e ijoollee mancaasanii, ofiis manca'anii, gaa'illi isaanii manca'ee, nagaan isaanii manca'ee. Obsa xinnoo dhabuurraa kan ka'e waldaa diiganii, tokkummaa kiristaanotaa diiganii, tokkummaa dhabsiisanii waldaa kiristaanaa namooti baay'een. Waldaa jijjiiruudhaan, waldaa kutatanii ba'uudhaan obsa xinnoo walii obsuu dadhabuurraa kan ka'e. Waan baay'ee dhagaa isin itti daddabaltanii itti guutuu dandeessu. Ana ammoo manaa ifeen dubbachaa jira. Obsi lafinni ittiin galle hin jiru. Kanaaf obsa eenyurraa barraa? Gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos irraa. Isa hamma du'a fannootti obse. Gammachuu fuuldura isaa jiru ilaalee isa hamma du'aatti obse. Isarraa haa barannu. Inni nuuf obsaan nuuf danda'e. Obsaan nu baatee jira ammarraattu. Barruu isaarratti obsaan nu baatee jira. Hojii gaarii qabaannee miti obboloota koo. Kanaaf kottaa nus obsaan wala dandeenyu. Obsaan mana keenya haa dandeenyu. Obsaan hojii keenya haa dandeenyu. Obsaan waan goonu haa goonu. Obsaan fiigicha keenya haa fiignu. Waaqayyo dhuma keenya haa bareechu. Obsi gaa kana fakkaataa. Inni gara biraan qabxiinni kanatti aanu Kiristoos Iyesuus irraa maal baranna isa jedhu garaa laafuu irraa baranna. Garaa laafuu namaaf gadduu irraa baranna jechuudha. Garaa gadduu qaba ture. Garaa laafuu qaba ture Kiristoos Iyesuus. Garaa laafuu jechuun isa Ingiliffa isaatiin compassion jedhama. Compassion namootillee dhaabbata tokko dhaabbata addunyaa irratti beekamaa ta'e tokko biyya keenya keessaallee waldaa kiristaanaatti ijoollee hiyyeessaa, ijoollee haadhaaf abbaan qabne kan gargaaru organizationii guddaadha. Compassion kan jedhamu waldaa wajjiniin ambareellaa waldaa jalatti hojjeta. Organizationii compassion jedhamu kun. Compassion jechuun akkamii namaaf o'u gadi fagoo akka abbaan sun ta'etti ta'uudhaan namaaf o'u namaaf ta'u jechuudha hiikisa. Manni a deep awareness of or a deep sympathy for another suffering jedha. Rakkoo nama biraarra ga'e hiikasaa literally dictionary hiikasaati kun. Rakkoo nama sanarra ga'e akka ofiisaatiitti
fudhatee namaaf kan gaddu jechuudha. Akka ofii isaatiitti, akka mataa isaatiitti fudhatee. Rakkoo obboleessarra ga'e, gidiraa obboleessarra ga'e sana akka ofii isaatti fudhatee kan gaddu garaa akkasii jechuudha. Kiristoos garaa akkasii qaba. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaafitu manni namaaf garaa gaddu qaba gatii ta'ee fi hamma du'aatti kan isa geessise isa kana jechuudha. Cubbuudhaan hin badinii, ba'aa isaaniitiin hin badinii, an dhaqeen baadhaa fi iddoo isaanii dhaqeen du'aa fi jedhee nuuf gaddee dhufe jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ilmaan namaatiif kan gadduudha. Ilmaan namaatiif kan gadduudha. Kiristoos Iyesuus. Har'agaan nuyi akkam walii keenyaaf hin gaddinaa? Garaa waliif gaddu qabnaa? Moo garaa dhagaa ishoo dhimma seeti, ishoo dhimma isaati jennamoo wayyoo boleettii koorra kun ga'e, boleessa koorra kun ga'e jennee walii gaddina. Mee hin ilaalla walii wajjiniin Kiristoos garaa akkamii qaba ture? Akkam ture inni isa jedhume tokkoon in ilaallagaan. Wangeela Maatiyos boqonnaa 9:36 irratti akkana jedha. Maatiyos 9:36 irratti akkana jedha. Sagal 36 irratti akkana jedha. Nan dubbisa maqaa Yesuusiin. Maatiyos dhiifama guddaa 39 jedhe 36. Yoo 35 kaatanii yoo qabattaniyyuu lakkoofsa 35 kaatanii Maatiyos 9. Yesus mandaroota hundumaaf gandeen keessa naanna'ee manneen sagadaa isaanii keessatti barsiisaa wangeela mootummaa Waaqayyoo himaa dhukkubaaf dhibee hundumaattis fayyisaa ture. Inni namoota akka hoolota tiksee hin qabneetti bututanii gatamanii turan sana yommuu arge isaaniif oo'ee jedha. Isaaniif oo'ee jedha. Namoota bututanii gatamanii jiran sana yommuu arge isaaniif hin oo'ee. Amaariffisaa hin gaddeef jedha. Hin gaddeef jedha. Oo'uun gadduun tokkuma jechuudha. Hin oo'eef hin gaddeef jedha. Bututanii utuu jiranii dhukkubsatoota fayyisee mootummaa Waaqayyoo bal'isee namooti sun immoo namoota tiksee hin qabne ta'anii bittimmaa'anii yeroo isaan jiran argee hin oo'eef jedha. Hin gaddeef jedha. Maatiyos 20:34 irraa immoo akkana jedha. Nan dubbisa. 20:34 irraa akkana jedha. Nan dubbisa. Yesus gara laafinaan ija isaanii qaqqabnaan achumaan agartuun isaanii deebi'eef isa duukaas bu'anii jedha. Gara laafinaanidha. Warra isatti boo'an iddoo kana ilma Daawit nu maari jedhanii gaafa isaanitti iyyan cal jedhaa jedhanii bartooti yeroo calluma jechisiisan ittuma dabalee iyyeedha. Iyyi isaa immoo Yesuusiin dhaabee maal akkan sii godhu barbaadde naan argu ennaan arge hin gaddeef. Hin gaddeef. Warra jaamotaa hin gadda ture. Warra naafotaa hin gadda ture. Hin fayyisa ture. Garaa gadduu qaba ture. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Maarqos 6:34 irraa immoo yoo ilaalle akkana jedha. Maarqos 6:34 irraa akkana jedha.
Yesus qarqara bishaaniitti yommuu bidiruu keessaa ba'utti tuuta gobbuu argee isaan akka hoolota tiksee hin qabne waan turaniif immoo isaaniif hin ho'ee jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Tuuta baay'ee argee isaaniif hin ho'eedha. Isaaniif hin gadde. Akka tiksee hin qabneetti argee isaaniif gadde jedha. Azzanallaaቸው jedha Amaariffisa. Hin gaddee fedhe. Hin ho'eef jedha. Dhukkubsataadhaaf hin ho'a. Isa dhabeef hin ho'a. Mucaan ishee jalaa duuteef hin ho'e. Mucaa tokkittii dubartii qabdu harmee qabdu sanaaf hin ho'e. Mucaa ishee kaaseef. Jaamotaa hin gaddaa ija isaanii bana ture hin ho'eef. Iddoo kanatti tuuta baay'ee nyaachisee yeroo barsiisee lafa onaa keessatti barsiisee wanti nyaatamu hin jiru jedhee bartoota gaafannaan akkamittiin asii lafi nyaata bitanoo hin jiru akkamitti jiraa jedhee nu gaafatadhanii bartootillee gungumuu barbaadan. Sabooddee mucaan tokko ijoolleedha achi keessaa mucaa tokko harkaa argame. Nyaati sun qurxummii 2 daabboon 5 buddeenni 5 lafa onaa sanarratti hin gaddeef jedha. Bakka sabni sun joonja'aa ture jedhee gaddee fi tuuta amma sana hin nyaachisu. Warra beela'aniif hin gadda. Warra dhukkubsataniif hin gadda. Hin ho'a. Haalelooyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Warra nama dhabaniif hin gadda. Hin ho'a. Bishaan bukkee waggaa 38 isa ciise. Hin ho'eef. Hin gaddeef. Fayyuun barbaaddaa jedheen beekama akka inni fayyinaaf achi taa'u. Inni taarikii baay'ee taasise. Tun akkas ta'e sana ta'e nama keessa na buusuun qabu sanaa kana gooftaa inni isa gaafate eenyu akka ta'e hin beeku ture. Taarikii taasaa ture inni siree kee baadhuu deeme. Haalelooyaa. Isa fira dhabee firataa hin gadda. Ameen. Haalelooyaa. Hin gaddanni. Ameen. Hin gaddanni. Garaa gadduu qaba. Har'a garaa walii gadduu qabnaa laata. Dhimma isaati jenna moo hin gaddinaaf. Gaddinaa garaa gadduu qabnaa. Boloota koo garaa gadduu qabnaa. Kana barra Kiristoos Iyyasuus irraa. Hin gaddeef jedha baqa. Lafa onaa sanatti lafa nyaata argamee bitamuu hin dandeenyetti hin gaddeef. Sabni kun akka nama tiksee hin qabne ta'anii jedhee bittimmaan jedhee hin gaddeef. Akkasitti gadhiisuu beela'anii jiru gadhiisuu gadde. Yaa abbaa jedhee gaafa inni kadhate nama amma sana nyaachisee irraa hafa. Masoobii 12 irraa hafa. Haalelooyaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Har'an gaddinaa warra beela'aniif hin gaddinaa. Warra fira dhabaniif firan taanaa gaddineefi. Warra nama gaafatu dhabeef firan taanaa hin gaddinaa fi dhukkubsataadhaa hin gaddinaa. Moo qoricha seeti cubbuu isaatiin. Waaqayyo nu haa fayyisu. Waaqayyo nu haa fayyisu. Garaa keenya Waaqayyo nuuf jijjiiru galgala kana. Garaa Phaawulos akka jedhamu nuyi garuudha. Qorontos duraa 2:16 irratti nuyi garuu garaa Kiristoos qabne. Garaa Kiristoos qabne. Garaa Kiristoos qabnaa. Har'a garaa keenya isa dhagaa garaa isaatti nuuf jijjiiru Waaqayyo. Haalelooyaa. Maqaa Yesuusiin. Garaa dhagaa sakka dhagaa walitti jabaate. Ameen. Isa firra alagaa walitti godhe har'a. Waaqayyo har'a garaa keenya nuuf jijjiiru maqaa Yesuusiin. Ameen. Waan baay'ee dhadhaxanii yoo dubbistan Maatiyos 14:14 irratti tiksi baay'ee isinii kennuu nan danda'a. Maatiyos 14:14 qabachuu dandeessu. Maariqos 1:39 qabachuu dandeessu.
Meenan dubbisa kudha afur. Maatiyos kudha afur akkana jedha. Yesus qarqara bishaanitti yemmuu bu'ee tuuta gobbuu argee isaaniif ho'ee dhukkubsatoota isaaniis in fayyisee jedha. Isaaniif ho'ee dhukkubsatoota isaaniif in fayyisee jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Har'a ayyaana Waaqayyoo nutti kenneenillee ittiin boonuu barbaanna. Ittiin boonuu barbaanna. Akkasumatti fudhattanii akkasumatti kennaa. Tola fudhattanii tola kennaa nuun jedha. Dhukkubsataadhaaf illee gaddinee kadhiin kadhannaa nuyi. Ayyaana Waaqayyo nutti kenna. Namooti baay'een nagadaaf godhanii isatti aanuuf isa gita isaa ta'eef kadhata. Isa gita isaa ta'eef taateef kadhatti. Waan baay'eetu jira. Kiristoos Iyesuus garuu hin ho'eef hin gaddeef jedhee dhukkubsatoota isaaniif hin fayyise jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Warra dhukkubsataniif hin gadda har'as. Warra harkaa dhabaniif hin gadda. Warra fira dhabaniif hin gadda. Warra ari'atamaniif hin gadda. Warra jibbamaniif hin gadda. Hin ho'a. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ba'aa keenya nuuf baate. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:29. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:29 akkana jedha. Nan dubbisa. Boqonnaa 1:29. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:29 akkana jedha. Nan dubbisa. Ifama Maarqos tokko ifama Yohaannis jedhamni Maarqos ifama tokko. Maarqos tokko Maarqos boqonnaa 1:39. Inni dhaqee manneen sagadaa isaanii guutummaa kutaa biyya Galiilaa keessa jiraatanitti lallabee hafuurota hamootas namoota keessaa baasee jedha. Inni dhaqee manneen sagadaa isaanii guutummaa kutaa biyya Galiilaa keessa jiraatanitti lallabee hafuurota hamootas namoota keessaa baasee jedha. Namoota hafuura hamaadhaan qabamaniifis gaddee isaan keessaas hidhaa isaaniis itti hin hiika ture. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Isaayyaas 53:4 hin dubbisnaa. Raajii Isaayyaas 53 boqonnaa 4 akkana jedha. Inni garuu dhugumaan dhiphina keenya ofirra in kaa'e, muddama keenyas in baate. Nuyi garuu akka waan Waaqayyoo dha'icha isatti fidee, akka waan inni isa rukutee gadi isa deebiseettis in lakkoofne jedha. Inni garuu dhugumaan dhiphina keenya ofirra hin kaa'e jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dhiphina keenya ofirra hin kaa'e, muddama keenyas in baate jedha. Garaa akkasii qaba. Dhiphina keenya baate garaa nuu laafa. Muddama keenya ofirra kaa'e jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. 10-12 achuma irratti 53 inni nama dubbise 4 12-13 immoo 10-12 akkana jedha. Nan dubbisa.
Waaqayyo isa hin dhiphise. Waaqayyo isa an dhiphise san caccabsuun jaalala koo in ta'a. Inni lubbuusaa aarsaa sababii yakkaatiif dhiyaatu godhee yoo dhiyeesse sanyiisaa arguuf jira. Jabinni isaas in dheerataaf. Jaalalli koos karaasaa in raawwatama. Jaalalli koos karaasaa hin raawwatama jedhee 11 kaasee dhiphina cimaa dhiphate erga du'ee booddee deebi'ee jiraataa ta'e. Haleluuyaa. Dhiphina cimaa dhiphate erga du'ee booddee deebi'ee jiraataa ta'e. Garaa in cibsate. Garbicha koo inni qajeelaan beekumsa isaatiin namoota baay'eedhaaf in farada. Yakka isaanis isaaniif hin baataa jedha. Yakka isaanis isaaniif hin baata. Inni cubbuu namoota baay'ee baate. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. 12 irratti inni cubbuu namoota baay'ee baate. Waa'ee cubbuu isaaniitiifis isaaniif hin kadhate. Lubbuusaa du'atti dabarsee kenne. Warra balleessaa qaban wajjinis waan lakkaa'ameef inni qoodasaa warra gurguddootaa wajjin nan godhaa. Warra jajjaboo wajjinis boojuu in hirmaata jedhee jedha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Inni cubbuu namoota baay'ee baate. Waa'ee cubbuu isaaniitiifis isaaniif hin kadhate. Lubbuusaa du'atti dabarsee kenne jedha. Gara laafina isaatiin kana hundumaa nuuf godhe. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Cubbuu hunduma keenyaa baate. Kiristoos Iyesuus nuuf jedhee dhiphate. Garaa laafuu qaba ture. Anarraa baradhaa. An garraamii kanin gadi of deebises jedhee dubbate isarraa baranna jechuudha. Garaa namaaf laafu. Garaa namaaf gaddu. Dhukkubsataadhaaf garaa gaddu. Isa du'eef gaddee kan kaasu. In boo'ee gaafa Alaazaar du'e Maariyaam faa bira gaafa dhaqe in boo'eedha. Iddoo sanatti garaa gaddu qaban. Har'a garaa gaddu waliif qabnaa laata. Walii keenyaaf hin gaddinaa. Walii keenyaaf garaa laafu qabnaa. Waaqayyo har'a garaa keenya haa jijjiiru. Waaqayyo kan akka goonu nu haa gargaaru. Yesuus Kiristoos hamma du'a fannootti gidiraa keenya baate. Baachuun kan nuuf mallu nuuf jedhee baate. Garaa laafu qaba. Haleluuyaa. Har'a garaa dhagaa Waaqayyo fuudhee nu keessaa baasee garaasa kan isaatii nu keessaa haa kaa'u. Garaasa namaaf gaddu. Garaasa waliif gaddu. Garaasa biyyaaf gaddu. Sabaaf gaddu nu keessaa haa kaa'u. Waaqayyo isa dhageenya nuuf eebbisu. Kiristoos Yesuus irraa kana baranna jechuudha. Haleluuyaa. Garraamummaa sarraa barraa. Gaduuf deebisuu sarraa barraa. Dhiifama gochuu sarraa barraa. Obsa sarraa barraa. Garaa laafuu isarraa barraa. Waaqayyo kanaan nu haa eebbisu. Warra Kiristoosin fakkaatan mul'isan Waaqayyo nu haa taasisu. Waaqayyo isa dhageenya nuuf haa eebbisu. Eebbifama.